Sa'aatii meeqatti kaata Dr. Riba? 20 minutes sigaa. Biyya meeqatti malteetta Dr. Kanadu? Miliyoona 17. Dr. Gammachis lammii Ameerikaati moo lammii biyya Itoophiyaati? Dambidoolloodha. Dr. Gammachis maatii qabsaa baarootumsaati si jedhani. Ishee si jaanin argine kanan fuudhani. Abbaa qabeenyaa cimaa ta'uudhaaf Qabeenyi ilmoo namaa inni guddaan yeroo. Haasawaan nama onnachiisan qofti garuu nama hin jijjiiraayi jetteen amantaayi. Word is God. Motivational speakeroota kan biraa addunyaarra jiran on dhaggeeffattaa fi eenyu faa jaallattamu Mangistuu Haayila Maariyaam. Xayyaara dhuunfaa otoon bitee gaariidhaa jetteetu. Namichi natti gurgure sun sumatu narraa bitaanaan jedhe. Dr. Gammachis maybe gara fuuldura siyaasa Itoophiyaa keessa faa seenuudhaaf Masaraa keessatti wal argina. nuuni hirribi keenya dhufe jennee mafiinne dhannee rafu. Namayyuu miti.